Hai kabajamtootaat fi dhaggeeffattoota YouTube chaanaalii koo jalatti kan argamtan marti keessanii akkam jirtu nagaanii baharaarri waaqayyoo iddoo isin jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Har'ammoo viidiyoo adda kan ta'e kan wanta na mudatetu jira. Wanti na mudate kuni akka isin irraa hin geenye akka isin irraa barattaniin barbaade kanaaf isiniif dhiyeesse isiniin jedha. Akkam jirtu hamma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha. Wantoota kana lamaaniin mul'ata jedhee yaada. Tokko giloorisiidha, tokko immoo kana jechuudha. Maqaan isaa maalidha? Fileeshii miti garuu wantuma akka giloorisii wayiiti ishii wanti kun. Isa dhugaa hanaa atuun itti waa miicaa jiru. Yaa wantini gaazii jechuudha. Gaazii wantini itti faffaca'ee jenna, zayitii itti faffaca'ee jennaani isa fuudhee lamman kanaa walitti naqee jechuudha. Dhugaa mana miidhaa namarraa waan ga'u natti hin fakkaanne jechi giloorisiin illee egaa miidhaa baay'ee guddaa waan qabuudha. Kun immoo fileeshii isa jedhan sana natti hin fakkaanne mana kana keessatti hin bitamu jechuudha. Yeroo tokko tokko malee isa fileeshiin jedhan sun. Shinti beetiitti miidhaan kunis kanuma shinti beetiiti. Ammaalan godhaa isinitti fakkaatee kana lamman mazabzafaa irratti gannaqee kunis asiidiidha. Giloorisiin asiidii kunis asiidiidha. Lamman isaa asiidii. Lamman isaa walitti naqee karaa ga'een deebi'ee jechuudha. Aneeshi innaa akkamittiin akka warri dhuganii oolan kun akkamittiin akka oolan bicha ani hin beeku. Sababuma lubbuun keenya bakka namni jaallateefni yeroo lubbuu of keessa baasuu barbaadu si garuu innaa kanaafi ani immoo kana akka isin hin miidhamne akka miidhaan kun isinirra hin geenye barbaadeeni. Fakkeenyaaf nuti mana maadaamii keessa warri jirru jechuudha. Wanti kun qulqullaa'ee ittiin oofaa ba'u jennee bakka wanta asiidii ta'an lama sadii yeroo walitti nannu innumti mataan isaayyuu dhugaa waan addaa uumuu danda'a jechuudha. Isa dhugaa anneen gaddaa waan baay'een bare dhugaadha. Waan baay'een bare waan bakka waan ajaa'ibaan ta'ees of na wallaalchisee na ukkaamsee bakka dhugaa waan hin jechatu natti intinii ta'a yeroo akkasitti naasaa jiru dhugaa waaqayyo. Balaa tasaa nu oolchii waaqayyo yeroo jedhan garuu baay'ee tokko qalbii fakkaata dhugaa rabbi. Baanee qaratta fuunu oolchii balaa tasaarraan nu oolchii yeroo jennu baay'ee tokko salphaa baay'ee tokko wanta amma qal'aanuma tokko fakkaataa jechuudha. Garuu waan guddaadha kun. Innaan immoo kan isiniif qooduu barbaade isiniin jedha. Inna kana lamman isaa walitti mazabzafaatti naqee gaazii jechuudha. Gaazii intinii sarraa fuudhee mazabzafaa keessa kaa'ee qilleensuma baay'ee qilleensaa jira. Sagalee hin dhokate hin beeku. Isaan booda kana lamman walitti naqee bishaan gaafa itti naqu maal ta'ani akkuma waan bulluqa farraa abiddarraa danfisaa jiranii akkasin ta'u. Isa dhugaa qallaalee hin naanes lubbuun natti xannaatte. Isa dhugaa funyaan keessa ni nagalee akkamii nama intinii ulataa jiru wayi ulataa jiru jechuudha. Akkasitti funyaan keessa nagalee bili. Funyaan keessa gaafa nagalee jechuudha. Inni sun dhaqee intinii keessa afaan keessa nabe fooliinsa machaa akkuma hin taanetti lafa sanaa bahee achii gadi bahee xinnoo hafuura fudhadhee dhaqee man bishaan diilallaa biran ariitiidhaan gahee. Innaa kanan isiniin jedhaa kan wanta akkasii kanarraa baay'ee of eeggannoo hagoonuu balaan tasaa kun akkasittiin nurra gahaa. Dhugaa kanaan durallee dhagaheen ture garuu ani hin beeku waan na irraanfachiise kana lamman walitti nanansiise hin beeku. Mucayyoo tokko si'a tokko argeen ture akkasitti gaazii isheen immoo gaazii man qulqulleessuudhaaf kana lammanii walitti fileeshii moo maal godhani isa walitti naxalan isheen immoo garuu kan argite jechuudha. Isa walitti nannaan abidduma ta'ee boba'een immoo jedhanii haasa'u yeroosii ani immoo kana isiniif qoodee isiniin jedhaa. Kanarraa of eeggannoo haa godhannu. Dhugaa warri mana qulqulleessanis taanaan bakka warri nyaataaf sidaatiidhaan akka koottis galtanis yoo jiraattanii wantoota akka asiidii kanaan walitti nannaquurraa akka of qusannu dhugaa keessa keenyatti illee baay'ee dhibee guddaa uumaa jechuudha kun.
fooliin isaayyuu garaa keenya keessa miidhuu danda'a. Dhugaa an guyyaa lama jechuudha guyyaa lama baay'ee na dhukkube. Isa dhugaa intini gororroo koo keessa jechuudha akkamiin waan jiramni yeroo qoraattii wayii nama hanqooqu yeroo waa nama hanqooqu akkatti nama dhukkubu akka kanatti na dhukkubaa ture. Isa dhugaa halkan gaafa sanaa ammoo lakka lubbuun kun akkasumatti namatti minyoofti dhugaa waaqayyo baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee tokko of ilaalaan bule ka'ee nama dhaggeeffataa bule. Garuu warri garaa kutatanii kiloorisii kana dhonnadhanii harkaan qabanii ani hin beeku bichaa dhugaa rabbi. Innaa waan raajii tokkoon ta'een isiniin jedhaa animmoo akkasiin kanarraa wantoota akkasii kanarraa akka of qusannu isiniin jedha. Nuti hojii isaanii ilaallaa qodaan kun intiniin isaatti nuufa bahu haa bareedu jennee yeroo bareedu ijattis illee hin miidhagaa jechi garuu yeroo ofii keenya ammoo wantoota kiloorisii diitoolii minaaminii kana yeroo manatti na tsaddaanu diitomaanne fileeshii kan jedhamu kanallee anillee argee hin beeku mana kanatti dhugaa rabbi nan sodaadhan isa baay'ee qallaaliin sodaadhu dhugaa innaa nan sodaadha yeroo baay'ees immoo hin bitamu jechuudha mana kanatti innaa kanaafi wantoota akkasii kanarraa of haa qusannu anaaf dhugaa fakkeenya guddaan haa ta'e dheengaddaa jechuudha baay'ee tokko na miidhee baay'ee gororroo keessa bakka baay'ee tokko na tarattarame jechuudha. Isa dhugaa jarattis immoo hin himanne hin dubbanne eenyutti himadhee mucaan tokko na bukkee jirti gaddanyaan koo jechuudha asinuutu kan jedhamtu dhugaa galgala sagalee ergeef hin rafe maaliifi akkuma dinga dhugaa rabbi waaqayyo magaruu kan lubbuu kan kaayis fuudhu kan bakka antanii godhu jechuudha qaxaroo malee waan ta'an garuu baay'ee tokko na ukkaamsee ture baay'ee tokko na ukkaamsee ture bakka amma dannakooti baay'ee tokko na lallaaffisee ture jechuudha akkuma nama waan enerjii intanii humna qabu dhugee jechuudha. Innaa akkana na godhee ture isinillee akka wantoota kanarraa of qusattanii isiniin jedha obboleewwan koo adaraa keessanii. የማዳም ቅመሞች ማል ጀዳኒ አማርፍ ኩንሌ በዳዩን አንገልቱን መንጫጫፍ ሰመሌሳ ስኒን ጀዳ ከናፍን ከና ስኒቲ አገርሲሱዳፍ ሲን በርሲሱዳፍ ዱፌ ስኒን ጀዳ ዱጋ ዋን ባየና ገሌ ደንገድ ሰደጋ ዋን ባየ ተቆነት ዲያተ ጀቹዳ ዱጋ እና ልቡን ኮ ባየነት ምኞፍቴ Isa dhugaa baay'ee natti minyoofte du'i kun utuu lafarra deemtee dhufte ta'ee baay'ee tokko namni hin baqata. Bagumayyuu deemtee nutti hin dhufin maleessaa jechuudha. Baguma deemtee nutti hin dhufin maleessaa baay'ee sila baqannee keessatti baanaayyuu miti garuu jechuun akkasumatti lafarra deemtee baguma hin dhufin baguma dingatamayyuu namatti dhufte. Na kanaaf dhugaa isa dhugaa mini bakka baay'ee tokko ni yaaddeen ture jechuudha. Innaa isheedhaaf sagalee ergeefiini akkasii wantoota kana lama walitti naqee akkas ta'ee na ukkaamsee jira baay'ee tokko na morma na qabee jedheen itti haasa'e. Inna maaliifi nuyi ammoo walirraa faffagoo jirra sooshaal miidiyaa irratti wal beennaa wantoota akkas akkasiiti miti egaa amma isheen immoo sababa bukkee koo jirtuuf jechuun yaa rakkina irratti yoo tarii yoo sagalee koo dhabde yookiin onlaayinii irra na dhabde sagalee koo kana dhageessee dhufti kan jedhamu jechuudha dhugaa of shakkee sagalee ergeefi rafee maal gootu real kan sana dhugaa baay'ee tokko irramne illee hirriba baay'ee tokko intanii na godhaa bulee jechuudha. Innaa kanaafi wantoota kanarraa akka of qusannu ani kun barumsa guddaarraa argadheera dhugaa ergasii diinuma koo natti fakkaate kun lammaan diina koo natti fakkaate dhugaa rabbi. Akkana sin barsiisuu barbaade obboloota koo adaraa keessanii wantoota akkasii kanarraa of haa qusannu dhugaa keessa keenyatti illee waan baay'ee uuma gaafa gallullee jechuudha. Fooliimti asiidiitooliin kiloorisiin kun wantoonni adda addaa kuni fakkeenyaaf dhugaa ijoolleen nuti biyya arabaa keessa kan turre kana yeroo gallee da'umsaaf jedhamullee baay'ee tokko rakkinni karaawwatuma foolii adda addaa kanaan nurratti nu miidhuu danda'a jechuudha dhugaa. Bakka maansanii illee kan miidhullee wantootuma shittaa adda addaa kana ishee innaa kanarraa of haa qusannu waaqayyoos nu haa eegu nutis immoo of haa eenyu. Waaqayyoon gadittis immoo nuti immoo of eeguun gahee keenya siniin jedha dhugaa baay'ee tokko
dheengadda bakka dhiisaa dhugaa rabbi baay'ee tokko niin ta'ee jechuudha dhugaa. Ergasii viidiyoo na waraaban jedha garuu yeroo argachuu hin dandeenye maaliif barumsa guddaarraa argannaa jechuudha. Barumsa guddaarraa argannaa viidiyoo koo hamma dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Innaa laayikii, sabskiraaybii, sheerii gochuu hin irraanfatinaa viidiyoo koo immoo amma warri amma yoonaa manaa wajjiniin turtanii hundi keessanii guddaa naa galatoomaa ulfaadhaa kabaja guddaan isiniif qabaa. Isiniin jedhaa guddaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedhaa obboleewwan koo guddaa sanaaf galatoomaa. Annaa dhugaa yeroo akkasittiin intaniin wal barsiisuu keenya wayya maaliif dhugaa inni tokko yookiin wallaaluu danda'a. Fakkeenyaaf hamma nuti illee keessa turre irra jenna amma fakkeenya warri haaraa bakkeedhaa dhufan fa'aa hin beekan dhugaa. Biyya amma waama arganiin kan minni qulqulleeffamu akka kana asiidiin kun walitti naanna'ee ittiin manni hin qulqullaa'u. Naannoo immoo xiqqoo yeroo keessa turrullee kun tasaasanii dogoggoruu dandeenya jechuudha akka kanattiin akkan shawwadame kanatti. Dhugaa kiloorii diitoolii kana baay'een sodaadhan ture. Gaafa sana garuu waan na rukute bichaa hin beekan. Zayitiin irratti nammee jennaan bakka galgala namatti irraa naa qullaa'ee bula jedheen kana lamaan walitti naqee. Du'a gadeen du'ee oolee waaqayyo garuu du'a tasaa na oolcheeraan isiniin jedha. Guddaan waaqayyoon galateeffadhe dhugaa Yesuus. Kadhata biyyan jirren kadhadhe gaafa sanaa jechuudha. Innaa akkasiniin jedha. Waaqayyo akkasuma kana balaa tasaarraa isiniinis isinaa oolchuu isiniin jedha dhugaa baanee bakkeetti hafuu waaqayyo nu haa oolchu. Maatii keenyatti waaqayyo nagaadhaan nu haa deebisu. Innaa akkasiniin jedha obboleewwan koo viidiyoo hin dheeressu. Nagaan naa turaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha galatoomaa turtii gaarii. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u dhugaa hamma dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadha waan baay'ee irraa barattu isiniin jedha galatoomaa ulfaadha.